akkuma kana namoonni yaada qabdan dubbachuu barbaadan gara fuulduraatti tokkummaadhaan haa hojjennu hawaasaa wajjin sabni Oromoo harka wal qabannee rakkina biyya keessatti ta'aa jiru ajjeefamaa du'a dararama hidhaa wantoota adda addaa gidiraa sabni keenya keessa jiru mootummaa addunyaatti haa ibsinu namoonni as jirru irri caalaan keenya Norway keessa saatoo addunyaarra namoonni facaanee jiru Oromiyaadhaan ala jechuudha irri caalaan keenya baqattoota inni kaan waggoota 20 dura baqatee dhufe innis baqataadha inni kaan waggaa 10 dura waggaa 5 irraa waggaa 2 irraa saatoo sitii ayyama jireenyaa isa qabaatu sitii jiniis haa ta'u namni hundumtuu as jiru biyya isaarraa buqqee kan dhufe baqattummaan dhufe warri har'a mooraa keessa jirrus baqattummaan dhufne haa ta'u malee biyya ofii keenya biyya mataa keenya biyya itti waamamnu qabna biyya keenyarraa gara kana kan dhufne namoonni rakkina sabni keenya lammiin keenya keessa jiru dhukkuba isaan dhukkubsachaa jiranii dararama isaan dararamaa jiranii qe'ee isaanirraa qe'eetu qabanii qe'ee isaanirraa godaanaa jiran buqqifamaa jiranii mana hidhaa keessatti barattoota dararamaa hidhamaa gidirfamaa jiran ajjeefamaa jiran yaadachuudhaan isaaniif afaan taane tokkummaadhaan yeroo keenya aarsaa goonee mootummaa addunyaatti haa beeksifnu kanaan ala yaada alaan qabnu hundumti keenya kanarratti nama hundumtu ina mana jedheen yaada Oromoon tokkuma burqaan Oromoo tokko Oromoon yoomiyyuu tokkumadha biyyi Oromiyaa biyya tokkodha afaan tokko dubbanna dhiigi keenya tokkodha ilaalchi keenyas tokko ta'uu qaba diinni nu galee gandaan wal qooduun lagaan wal qooduun amantiidhaan wal qooduun wantoota waa'een baafnu wantoota adda addaatiin wal qoodnee tokkummaa dhabuurraa nuuni dargaggoonni dhaloonni ammaa tokkummaa abbootii keenya duraanii deebifnee namoonni baay'een irratti aarfamaniiru namoonni baay'een irratti dhiiga isaanii dhangalaasaniiru namoonni baay'een du'aniiru isaaniin yaadannee nuun immoo tokkummaadhaan wanta guddaa miti wanti nuun hojjennu sagalee keenya addunyaatti haa dhageessifnu gargaarsa mootummaa addunyaan mootummaa Itoophiyaatiif godhu akka dhaabu ilaalcha mootummaan Itoophiyaa qabu kun akka geeddaramu sabni Oromoo mirga mataa isaatii qabaatee biyya isaa keessatti birmadummaan akka jiraatuu fi sagalee keenya haa dhageessifnu isa jedhutu ilaalcha qabna kanaaf namoonni yaada qabdan carraa nama lamman tokkoof yoon kenna natti tola yaada qabdan namoonni yaada qabdan waan dubbattan namoonni yaada qabdan yoo jiraate carraan isinii kenna akka keessan na agarsiiftu namni yaada qabu dubbatu yoo jiraate asirratti hiriira nagaa kana ilaalchisee gara fuulduraatti akkamittiin tokkumne hojjenna isa jedhu ilaalchisee yaada qabu yoo jiraate tole. Okay.
kanaafuu yeroo gara fuulduraan waan akkas yeroo qopheessitan akka sagantaa cimaadhaan akka irratti hirmaatu akka fedhii hundumaatiin hundatti hirmaatu kan hin yaadu. Galatooma inni kan inni jechuu barbaade gara fixutti jirra gara xumurutti deemaa jirra inni kan inni jechuu barbaade nuni yommuu sagantaa kana qopheessinu sagantaa akka kanaa qopheessina jennee karoora hin qabu akka dargaggeessa Oromoo tokkotti du'aa gooticha Oromoo Injiinar Tasfaa'uun Camadaa ilaalchisee gadda koo keessa koo jiru kophaa kootti mana kootti gadduu nan danda'a dungoo qabsiisee gadda koo mul'isuu nan danda'a haa ta'u malee nama lama sadii taane maaliif bituu kana hin goonu isa jedhu walii galle sana booddee kana duwwaan ga'aa miti maaliif bituu biyya nagaatii Oromoota biyya keessatti tu'an Oromoon kun iyyuu eenyudha isa jedhu hamma tokko maaf hin calaqqisiisu isa jedhu irratti dubbanne koree hin qabnu turre garuu ga'ee hojii waliif laanne akka koreetti miti akka dhaabaattis miti ga'ee hojii waliif laanne miidiyaa irratti akka beekame ta'uu goone. Kan ammoo koominiitiin quba hin qabu namni jedhu yoo jiraate koominiitiin quba qaba imeelii walii barreessineerra bilbilaanis haasofneerra guyyaa kan biraa booddee immoo egaa achi butamee haa ta'u isa jedhu irratti xinnoo walii galuu hin dandeenye addi bilisummaa Oromoo hin beeku isa jedhuuf beeka alaa nama asitti nu dubbifame koree olaanaa adda bilisummaa irraa Oromoo irraa dhufetu nu dubbifame. Inni kan biraan ayyama hin qabanii ayyama hin arganne isa jedhuuf ayyama poolisii irraa qabna ayyama paarlaamaa irraa qabna ayyama gaafannee beellamaan sa'aatii nuuf ayyamame irratti addana irratti wal geenyee jechuudha. Ammas taanaan gara fuulduraatti dogoggorri nuun hojjenne jira jedhee hin yaadu yoo jiraate ariifannee yeroo isaan nuun jedhanitti erga du'ii Injiinar Tasfaa'uun Camadaa kun ture irraanfatame booddee ji'a lama ji'a sadii booddee dungoo ibsuutu nurra ture isa jedhu yoo ta'e egaa akkas gochuutu nurra ture kun dogoggora yoo ta'e hin beeknu kanarraa kan hafe gara fuulduraatti dargaggoonni Oromoo Noorwee keessa jirru wal ijaarree seera ittiin bulmaata mataa keenyaa qabaannee hawaasa Oromoo kan Osloo jiraatu kan hawaasa Oromoo Stavanger jiraatu kan hawaasa Oromoo Torondaayim jiraatu kan hawaasa Oromoo Bergen jiraatu wajjin wal taanee wal ijaarree wal gahii mataa keenyaa qabaannee buusii mataa keenyaa qabaannee yeroo itti wal arginu waggaatti si'a lama si'a sadii yeroo akka kanaa qabaannee gara fuulduraatti Oromoon tokkummaa jabaasaa qabaatee jijjiirama guddaasaa Noorwee keessatti Iskandinaaviyaa irratti guutummaa Awurooppaa darbeeyyuu addunyaa irratti jijjiirama guddaasaa fiduu dandeenya saba keenya biyya ormaa